Namichi kophee ollaatti ajeese hidhame lammiin biyya Giriik umurii 28 tokko tibbana yeroo bahuu fi galuu ollaa isaatti kophee isaa qulqullina hin qabne xireessuudhaan kan hidhame. Namichi maqaan isaa nageenyummaa isaaf akka dhahamu hin barbaanne kun onkololeessa 8 bara 2024 namicha ollaa isaa ganna 61 himatameeti. Mana amala sirreessaa kan seene. Himannaan irratti baname soyitanni karaa mana ollaa isaa kana darburra deddeebiin kopheen isaa ja'aa waan tureefi qilleensa naannichaa faalee jechuun himatame. Bu'uura kanaanis manni murtii Tasalonqee namicha kana hidhaa ji'a tokkoo fi ennaa bahus qorannoo waggoota 3 jala akka turu murteessu ooditii seentiraal irraa odeeffanne. Namichi kophee isaa ajeessuun himatame kun abbaa murtii fuula duratti jecha isaa kenneen gocha akkasii eessaa akka fide hin beeku ofittuu hedduun qaana'ee qaanii koos jechaan ibsuu hin danda'u jechuun dhiyeesseera. Garuu maaliif yeroo hedduu karaa qabeenya nama isa himatee irra deddeebiin darbaa akka ture himatamaan kun hin ibsine. Gocha isaa kanaafis dhiifama gaafachuun ani nama tokkoyyuu miidhuuf ta'ee jedhee waan raawwadhe hin qabu jedhe. Olloonni isaa isa himachuun hiisises gochi biraan miidhaa namarraan gahu nama kanarraa akka hin mul'anne ragaa bahaniiruufi garuu fooliin inni naannoo ittiin faalu badaa ta'uu kaasani.